akkam jirtu nagumaa maarree har'a vloogii waan kan lamaanii isinii qabadhe dhufe. Wanni kun lamaan maalinni elektirooniksiidha, meeshaa yeroo karaa deeman nu barbaachisu. Meeshaan kun baay'ee barbaachisaa. Kun ammoo akkuma agartan saamsingii jedha. Kun asiin ammoo seegineet jedha. Kun seegineetiin sun kana. Kuni portable SSD kaardidha. Kun hagni inni qabatulleen hagana. Kunilleen ammoo chaarjiin humna isaa kana. Charge up boosteriidha. Yeroo karaa deeman baay'ee nu barbaachisa. Faayidaan isaa maalidha? Akkamitti nu tajaajila ka jedhu wajjin keessan laallaa jechuudha. Kun osoo darbatu kunini baay'ee tokko jabaadha. Kun jabaadha. Kaampaniin isaallee saamsingiidha. Kunilleen asii kana hedduu tokko yeroo karaa dheeraa deemtan isin barbaachisa jedhee waan yaadeef waan ofiillee itti fayyadamaa jiruuf isin share godhe mee wajjin haalaallu. Meeshaan kun kana akkuma agartan saamsingiidha. Kaampanii beekamarraa dhufa. Kuni chaarjarii ittiin yeroo daata keessa baasan fudhatu jechuudha. Meeshaan kun baay'ee tokko jabaallee osoo lafa dha'ellee homaan ta'uu bishaan keessa sobuu homaan ta'uu chaarjeriidha jechuudha. Kan ittiin daata fuudhan kun gama lamaaniin tokko kan USB'ti. Kun ammoo gama lamaaniin wal fakkaata jechuudha. Moobaayilii ammayyaatii fi kan dhufe. Kun meeshichi kana akka malee daata qabata jechuudha. Tarbaayinii tokko jechuun waan barbaadan isinii qabata. Waggaa odoo lafa akka barbaade lafa dha'ellee homaan ta'uu bishaan keessa osoo seenellee homaan ta'uu hedduu tokko seeftiidha jechuudha. Fooq irraa osoo darbanillee hin cabu. Baay'ee tokko jabaa. Amma akkuma agartan kun giigabaayitiin inni qabatu asirratti kana jechuudha. Tarbaayinii tokko qabata jechuudha. Waan tarbaayinii jechuun baay'ee guddaadha jechuudha. Meegabaayitii illee hundarra taree agasaa garuu nagartanii baay'ee xiqqaa. Haa ta'u humni isaa guddaadha jechuudha. Kun ammoo akkuma agartan paawar baankiidha. Paawar baankiin kun aga moobaayilii 3 yeroo tokko chaarjii godha. Moobaayilii waan feetan asirra chaarjii isinii godha jechuudha. Sa'aatii dheeraaf turseetii chaarjii godha. Yeroo karaa dheeraa deemtan keessumattuu bakka ifaan hin jirre bakka ifaan dafee badu persentii isinii afella asirratti isinii barreessa. Kun amma erga ganamaatii waa baay'ee ittiin chaarjii godhe persentii kanumarra jira. Waan tokkoon socho'u. iPhone'ii, Samsungii, taabileetii hundattiin chaarjii godha. Kanaafuu namoonni karaa dheeraa deemtan meeshaan kun lamaan baay'ee tokko barbaachisaa. Keessumattuu kuni giigabaayitii baay'ee qabata. Tarbaayinii tokko qabata. Kunilleen ammoo akkasumatti kun 20ti. MHA Power Bankidha. Kun Saayigineetidha. Hedduu humna qaba. Kanaafuu yeroo bakka fagoo deemtanii biyya biraa deemtanii daataan nu jalaa dhume yookaan ammoo moobaayiliin paaworii nu jalaa fixatee chaarjii dhabnee kaan dhabnee bakka daataatti qabatu dhabnee akka hin jenne kana meeshaa kan lamaan yoo bitattan ani ofiitti fayyadamee waan argeefi baay'ee tokko gaarii jedhee yaada isinii dabarsa. Maarree hordoftoota tokko walii ginadhaa kanuma lamaan isinii mul'isuu fi yeroo gaarii.